Mi'eessootti weerartootni humna addaa naannoo Somaalee duula hawaasa nagaa irratti bananiin lubbuun nama tokko dabre. Magaalaa Waldiyaatti waraanni wayyaanee uummata kabaja ayyaana cuuphaaf bahe irratti dhukaasa banuun lubbuun lammiilee 5 yoo wareegaman kan biroo 18 madaa'aniiru. Aanaa Sabbaa Boruutti kan argamu warshaan tantalamii qantichaa cufamuun gabaafame. Kan nageetan hangafoota ashama harka fuunee kabajamtoota daawwattoota keenya OMN irraa oduu sa'aatii kanaa qabannee dhiyaanneerra aan Abdusalaam Hassan. Godina Harargee lixaa aanaa Mi'eessootti weerartootni humna addaa naannoo Somaalee duula hawaasa nagaa irratti gaggeessaniin lubbuun nama tokko dabruun himameera. Weerara kanaan beeyladoonni 200 ta'anis humna weerartootaatiin saamamuun gabaafameera. Faayisaa Eliyaas dabalata oduu kanaa akka nutti himti. Humnoonni poolisoota addaa naannoo Somaalee kanneen mootummaa wayyaaneetiin hoogganaman jiraattota godina Harargee lixaa aanaa Mi'eessoo irratti duula qindaa'aa banuudhaan saamichaa fi ajjeechaa suukanneessaa raawwachaa jiraachuun himame. Duula qindaa'aa guyyaa dheengaddaa aanaa Mi'eessoo keessatti uummata nagaa irratti baname kanaan dhalataan Oromoo tokko ajjeefamuu fi loowwan 200 ta'an humna weerartoota kanneeniitiin saamamuu jiraattonni OMN'f himan. Weeraraa fi lolli poolisoota addaa naannoo Somaaleetiin hawaasa nagaa irratti gaggeeffamaa jiru kun cimee kan itti fufee jiru hoggaa ta'u jiraattonni aanichaa ammoo gaagama hamaa keessummeessaa jirraa jiran. Akka jiraattonni achirraa dubbifne yaadanuuf kannanitti humni poolisoota addaa naannoo Somaalee kun wayita raayyaan ittisa wayyaanee akka nuti qubannuuf nuuf mallatteessaa jechuudhaan bulchiinsa aanichaa fi uummata walitti qabuun doorsisaa jiranitti tasa weerara kana banuudhaan lubbuu ilma Oromoo tokko ajjeesuun loowwan hedduus ooffatanii akka deeman dubbata. Nama tokkotu du'ee Mi'eessoo Boddiddirraayi horii kamtee osoo taane horii bishaan obaafachuudhaaf jennee horii bishaan obaafachuu hogguuf jennee achirratti hawaasa Oromoo hojii walitti bu'anii. Humni raayyaa ittisa wayyaaneetis ilmaan Oromoo irraa meeshaa hiikuudhaan akka poolisoonni Somaalee daangaa caanii weeraraa fi lola banuudhaan miidhaa gaggeessaniif tumsa godhaa kan jiran yoo ta'u bulchiinsi aanaatii fi hawaasnis isin nurra qubachuu hin qabdan jechuudhaan mormaa akka jiranis dubbatama. Waraanni mootummaa federaalaa Oromiyaa keessatti wayyaaneen bobbaafame hawaasa nagaa dhorkatu cimsee itti fufetti jira. Kana malees afaan qawweetti fayyadamuudhaan qabeenya hawaasaa saamuunis daran hammaatee akka jiru jiraattonni himan. Qabeenyi hanga ammaatti saamame kun hanga ammaatti hin deebine jechuun dubbatan. Yeroo haala gaddisiisaa ta'e kanaan jiraattota irratti ajjechaa fi saamicha gaggeessaa jiran kanatti qaamonni aanichaa bulchaa jiru dirmachuu takkallee taasisaa fi akka hin jirres gabaasni achirraa nu gahe ni addeessama. Mootummaan wayyaanee lola qindaa'aa gaggeeffamaa jiru kana harka keessaa akka qabu ifa galaadhaa jiran jiraattonni. Naannoo Amaaraa magaalaa Waldiyaatti guyyaa kaleessaa waraanni wayyaanee dhukaasa hawaasa nagaa irratti baneen yoo xiqqaate lubbuun namoota 5 galaafatamuun dhagahame. Akka gabaasaa barruu Addis Standarditti humni waraanaa wayyaanee uummata kabaja ayyaana cuuphaaf walgaan irratti dhukaasa bananii lubbuu lammiilee 5 ol yoo galaafaman namootni 18 ol madaa'aniiru. Gabaasni barruu Addis Standard nama magaalaa Waldiyaa wabeeffachuun akka jedhutti miidhamtootni baay'ee ta'uu eeruun lakkoofsa miidhamtootaa sirrii argachuun hedduu ulfaataadha. Odeeffannoon narsii hospitaala waliigalaa Waldiyaa irraa argame akka mul'isutti yoo xiqqaate namootni 18 hospitaala seenuu ibsuun isaan keessaa namootni 7 miidhaan cimaan irra dhaqqabuu mirkaneessaniiru. Jiraataan magaalaa Waldiyaa akka jedhutti kabaja ayyaana kanaa irratti humna waraanaa federaalaa irraa kaasee hanga poolisoota naannoo Amaaraatti hidhannoo guddaan socho'aa turuu eeruun humni waraanaa hawaasa harka qullaa magaalaa keessa socho'uun faarfataa turanitti dhukaasuun maaliif akka barbaachise hin beeknes jedhaniiru. Hoogganaan biiroo koominikeeshinii mootummaa naannoo Amaaraa obbo Nugusuu Xilahuun barruu fuula feesbuukii isaanii irratti maxxansaniin lubbuu lammiilee magaalaa Waldiyaatti dabruu eeruun mootummaan namoota lammiilee nagaa irratti yakka ajjeechaa kana raawwatan qoratee seeratti kan dhiyeessu ta'uu addeessaniiru. Bulchiinsi magaalaa Shaashamannee fi hawaasni magaalattii deeggarsa Oromoo taqqee fi qabeenya irraa buqqifamaniif taasisaa jiran cimsanii itti fufuun dhagahame. Guyyaa dheengaddaa Oromoota naannoo Somaalee irraa buqqifamanii magaalaa Shaashamannee ganda Awaashoo qubsiifaman keessaa abbaa warraa 4 maatii 20 wajjin manni jireenyaa dabarfamee kennameefii jira. Manni kun ganda Diida Boqqeetti iddoo murteessaa daandii aspaaltii irratti kan argamu yoo ta'u
asin dura harka abbaa qabeenyaa tokko ture. Jiraattotni magaalattii sochiin bifa kanaa kan isaan gammachiise ta'uu himanii lammiilee Oromoo baqachiifaman tokkummaa keenyaan dandamachiisuun diinota uummata Oromoo ni qaanessina jechuun waadaa isaanii haaromsaniiru. Gabaasni kan Usmaan Abdullatiif ture. Godina Gujii aanaa Sabbaa Boruutti kan argamu warshaan albuuda tantalamii qantichaa miidhaa hawaasaa fi naannoo irraan gahaa tureen guutumaan guututti cufamuun gabaafame. Warshaan kun waggoota 28tiif albuuda tantalamii oomishuun gara biyyoota alaatti gurguraa akka tures beekameera. Osmaan Baayyoo dabalata oduu kanaa akka itti nutti hima. Warshaan albuuda tantalamii qantichaa kan waggoota 28tiif naannoo Faaluun hawaasa miidhaatiin ture cufamuun gabaafame. Godina Gujii aanaa Sabbaa Boruutti kan argamu warshaan kun waggoota 28 darbaniif albuuda tantalamii oomishuun gara biyyoota alaatti ergaa akka tures himameera. Warshichi ergaa achitti hundaa'ee eegalee faayidaan inni hawaasa naannichaatiif buuse kan hin jirree fi qilleensaa fi bishaan Faaluun namaa fi beeyladoota irratti miidhaa guddaa geessisaa akka ture ibsameera. Hawaasni naannawa kanatti argamus yeroo dheeraadhaaf rakkoo sababa warshaa kanaatiin isaan irratti gaagama jabduu uumaa jirtu tanaaf falmachaa turuu isaanii nutis gabaasaa turreera. Komii fi iyyannoo hawaasni naannoo warshaa kanaa jiraatu irra deddeebiidhaan dhageessisaa ture kana furuudhaaf abbaan taayitaa eegumsa naannoo bosonaa fi jijjiirama qilleensaa Oromiyaa koree tokko hundeessuudhaan rakkoo hawaasni himachaatiin ture erga qorataniin booda warshichi miidhaa guddoo geessisaa waan jiruuf akka cufamu godhameera jechuun daayireektarri abbaa taayitaa eegumsa naannoo Dr. Hassan Yusuf dubbataniiru. Akka qaamaan lafa sanatti ni ilaalletti warshaan kun walitti dhufeenyi hawaasa wajjin qabu baay'ee gaddisiisaa fi gaarii kan hin taane jechuun danda'ama. Walumaa galatti hawaasa naannoo sanaa hammatee kan deemaa ture miti. Fayyaa namaarras qabeenya uumamaarras naannoorras miidhaa guddaa waan geessisuu danda'uuf kan amma hunamayyuu geessisaa jira. Kun immoo akkasiin guyyaa muraasaaf itti fufee rakkoo olaanaa waan geessisuuf seerotuma akka biyyaattis akka naannoottis jiran bu'uura godhannee warshaan kun akka hojiisaa addaan kutu wayin dhaabu ta'ee. Lafti warshaan kun albuuda tantalamii irraa hammaarachuun irraa fayyadamaatiin ture kun dargaggoota hojii dhabeeyyii ta'aniif kennamuuf kan jiru ta'ullee aangaa'onni naannichaa dubbataniiru. Akka jiraattonni aanaa Sabbaa Boruu tokko jedhanitti tarkaanfiin bulchiinsi naannichaa rakkoo hawaasa irra gahaa turte dhageeffachuuf fudhate kan isaan gammachiise ta'ullee himaniiru. Jiraachuu lubbuun jiraannuufu nuuf gidiraa ka ta'e dhaabbati kun. Latti jirtu dargaggoota dhabeeyyii kennaaf haa kennamtu, dubartoota kennaaf haa kennamtu. Abbootii qabeenya akka safuu uummata kanaa beektu jira. Aadaa uummata kanaa beekanu jiran. Yennaa uummanni kun rakkate warra jedhanu jira. Waan ta'eef mootummaan tarkaanfii amma fudhachuu jalqabe kana itti fufee harkaan nu haa qabachiisuuti. Itti nu haa fufuuti galata guddaa mootummaa kennaa qaba. Godina Gujii aanaalee hedduu keessatti dhaabbileen albuudota garaagaraa oomishan kan jiran yoo ta'u, keessattuu miidhaan warshaalee warqee oomishaniin kanneen akka Meediroo Gold Laga Dambiifaa keemikaala isaan qilleensaa fi haroo bishaanitti gadi dhangalaasaniin miidhaan hedduun namaa fi beeyladoota irra gahaa akka ture nutis gurra uummataatiin gahaa turuun kennaa kan yaadatamudha. Rakkoon bulchiinsa gaarii uummata hubaa jiru furamuu baannaan gaagaamni hamaan mudachuu mala jedhame. Bulchitoota fedhii fi faayidaa hawaasaa sarbanis hatattamaan aangoorraa akka kaafaman hawaasni Oromoo godinoota garaagaraa gaafataa jiru. Usmaan Abdullatiif dabalataa oduu kanaa akka itti qindeesse. Dabbaloonni OPDO tokko kunneen hoggansa jalaa araddootaa fi magaalota irra jiran qaamaan uummatatti aanuun dhiibbaan isaan uummata irraan gahaa jiran furamuu baannaan balaan guddoon dhalatu akka hin oolle jiraattonni dubbatan. Yeroo ammaa bifa bal'ina qabuun komiin hawaasni kaasaa jirus kana mootummaa naannoo Oromiyaatti ejjennoon hoggansi ol aanaan mul'isaa jiru qabatamaan bulchitoota gadiirraa harkaa akka hin jirre sabboontonni himan. Tokkummaan uumame cimee kan guutuu tahee roga maraan leellisuu danda'us rakkoon bulchiinsa gaarii uummata hubaa jiru guutumatti yoo dhabamsiifame qofa. Bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa haaromsa kaayyeeffatee fi bulchiinsa gaarii uummataaf diriirsuuf waadaa galee guutumatti gara hojiitti jijjiiruu hanqatuun komii kana irra deddeebi'uun kaasaa jira. Imaamannii fi tarsimoon qophaa'u kun ammoo qabatamaan osoo raan harca'in gara hojiitti kan hiikamu yoo ta'e uummata jaalachiisee kaayyoon isaa galma gaha. Uummanni fayyadamaa taanaan ammoo komiin inni qabu ni hir'ata.
rakkoon bulchiinsa gaarii furamuu baannaan garuu komiin uummataa kan dabalaa deemuu fi waadaan galame hojiitti hiikamuu hanqatuu danda'a. Kun ammoo siyaasa laamsheessee tura keessa biyyattiin caalmatti rakkoo keessa akka galtu taasisa. Kana oolchuuf qaamota aangoo uummannitti kanneen faayidaa dhuunfaa isaaniitiif oolchuun uummata bal'aa dararaa jiran gocha isaanirraa akka if qusatan taasisuuf ciminaan irratti hojjechuun akka barbaachisu uummatichi dhaammata. Bu'aa fi milkaa'ina roga hundaan jirus uummanni sadarkaan jiru qixa fayyadamaa ta'uutu eegama. Saamtotaa fi qaamonni bu'aa argamuu fi qabsoo Oromoo laaffisuu barbaadan galmi isaanii yarachuu qaba. Rakkoon bulchiinsa gaarii faallaa fedhii fi faayidaa uummataa ta'es Oromiyaa keessatti kanaa ol osoo hin daraarre qabsoo uummataa fi bulchiinsa isaatiin balleeffamuu qaban yaada jiraattotaati. Baqattootni Oromoo fi saboota biroo Suudaan magaalaa Kaartum imbaasii Itoophiyaa duratti hiriira bahan humnoota mootummaan reebamuu Oromiyaa miidiyaa neetworkitti himan. Baqattootni kunneen xalaan hayyama jireenyaa gatiin isaa akkaan dabale akka hir'atuuf iyyannaaf imbaasii dhaqanis imbaasichi poolisii nutti yaamee sagalee keenya ukkaamseera jechuun komataniiru. Badri Yusuf baqattoota Suudaan dubbisuun gabaasa dabalataa qindeessee jira. Ilmaan Oromoo hedduun wayita dhiibban siyaasaa biyya keessatti itti hammaatu biyyoota ollaa Oromiyaa jiranitti baqatuuf dirqamu. Biyyoota ollaa Oromiyaa ta'anii fi ilmaan Oromoo baay'inaan itti baqatan keessaa Suudaan isii takka. Mootummaan Suudaan garuu baqattoota gara biyya isii dhufaniif qabaan gootuu hedduu gataanaadha. Akka waliigalatti baqattoonni siyaasaa fi maddi rakkoo cunqursaa isaan baqachiisee gara Suudaan dhufan lakkoofsi isaanii akkaan dabalaa jira. Baqattoonni Oromoo Suudaan erga gahanii garuu haalli isaan mudatu ulfaataadha. Baqattoonni hedduun ni hidhamu, ni saamamu, gudeeddiin humnaa oliitis dubartoota irratti raawwatama. Keessattuu magaalaa guddoo biyyattii Kaartum keessatti dararaan baqattoota irra gahu ulfaataa akka dhufe baqattoonni Oromoo yeroo garagaratti iyyataa turan. Baqattoonni Suudaan keessa jiraatan gosa lama yoo ta'an isaanis kanneen UNHCR jalatti galmaayanii fi irra jireessi isaanii ammoo xalayaa hayyama jireenyaa horii isaaniitiin baafatanii hojjetanii if jiraachisu. Tokkummaa mootummoota gamtoomanitti dhaabbanni dhimma baqattoota UNHCR Suudaan keessaa mooraa baqattoota itti simatu gurguddoo 3 qaba. Isaanis Wadda Shariifee 26 fi mooraa guddichaa baqattoota Shagaraab jedhamu akka ta'e beekamaadha. Mooraaleen baqattoota kanneen sadeenuu baha biyyattitti kan argaman yeroo ta'u baay'inaan kan simataman garuu baqattoota Eertiraarraa tahani. Dhimmi baqattoota Oromoo mooraalee kanneen keessatti argamanii sirritti hin ilaalamuu jechuun baqattoonni Oromoo seeran achitti galmaayan komataa jiran. Kana cinattis dhimmi baqattoota malaammaltummaan waan ilaalamuuf baqattoonni kanaafis humna akka hin qabne dubbatu. Baqattoonni muraasni waajjira UNHCR guddicha magaalaa Kaartum jalatti galmaayanis rakkoo walfakkaataa akka qaban irra deddeebi'uun himataa turan. Baqattoonni Oromoo hedduun odeessa kana dhagahan gara mooraa baqattootaa galuu dhiisanii xalaa hayyamaa baafatanii if jiraachisuu filatu. Xalaan hayyama jireenyaa duraan gatii xiqqaan baafamu yeroo ammaa gatiin isaa waan dabaleef kanaaf ammoo humna akka hin qabne baqattoonni Oromoo yeroo garagaratti komii qaban ibsataa turan. Rakkoo isaan mudatee jiru kanaafis qaama furmaata laatu dhabuun abdii baqattootaa kan dukkaneessi ture. Tokkummaa mootummoota gamtoomanitti dhaabbanni dhimma baqattootaa UNHCR ammoo dhimma baqattoota haaraa biyyattii seenanii haa hafuuti kanneen isa jalatti galmaa'aniifu humaan goonee jechuun baqattoonni irraa fagaatu. Baqattoonni Oromoo fi Itoophiyaa irraa tahan dhibbootan lakkaa'aman rakkoo kanaaf fala barbaaduuf jecha jimata dheengaddaa garuu imbaasii Itoophiyaa duratti hiriira bahuuf wal gahanii turan. Haa ta'u garuu akkuma achi gahaniin imbaasiin poolisii yaamtee miidhaan irraan geessistee jechuun baqattoonni komatanii jiru. Namni Muhammad Tufaa jedhamu imbaasii Itoophiyaa magaalaa Kaartuumitti argamu keessa hojjetu baqattoonni imbaasichaaf ajajamuu didanii sababa jiruun shira hojjetaa jiraa jiru. Baqattoonni namni garaaf bulu Muhammad Tufaa jedhamu kun hanga imbaasii Itoophiyaa Kaartuum keessaan buqqaanetti rakkoon baqattootaa furmaatan argatuu jiru. Baqattoonni Oromoo hiriira jimata dheengaddaa imbaasii duratti tahe irratti waan dhalate baqataan Oromoo kun akkanatti ibsa. Warri Suudaan Kaartuum keessa jiru dhumaa jirraan isinii je wallahi laazim nu dirmadhaadha. Maaliif jennaan mattaawaqaa yookaan waraqaa ragaa baafadhaa nuun jennu nuti waan baafannuun hin qabnu hojii hin qabnu as keessa rakkataa jirra as keessatti waan nyaannuu dhabnee meeqaatu jechuudha waan kafalatu kiraa mana waan kafalatu dhabee taa'aa jira. Dhaynee baafatuudhaaf rakkina birrii hin qabnu yoo dhaynee baafatuuf baanne immoo qabanii nu hidhan mana hidhaa nu geessan achitti immoo qarshii 9,000 qarshii 7,000 nama kafaluu jira jechuudha. Rakkoo baqattoota Oromoo baha Afrikaa keessatti hammaataa dhufe kanaaf xiyyeeffannaan akka laatamuuf hayyoonni fi hawaasni Oromoo alatti argaman sagalee isaanii akka nuuf dhageessisanii jechuun baqattoonni Oromoo biyyoota akka Suudaan, Keeniyaa, Somaaliyaa fi Jabuuti irra deddeebi'uun iyyataa jiru.
Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya Oromiyaa Miidiyaa Neetwork irraa oduun sa'aatii kanaa kan hangammaa ture. Oduu waliin aan Abdusalaam Hassan gama ogummaa teknikaatiif kaameraatiin Abdii Jamaal waliin ta'uun sagantaaleen Oromiyaa Miidiyaa Neetwork